برباد انت لتشون افرشا حمنا شتي انت البالغ انت لتشون سيري نمو قودتشون هاد ابا فيتشون ابا في الماء ولا مراجيتشون اكسين جتشون ابا يتشون نخاورته دماغته وجيرتو انت كان برباده تكا اوران برباده تكا مچا اوران برباده مچا ورده اكلچو ابراهيم ورده وري كبني مو ادغبني وري كبني انت كان دفجعته ربي سيا فجعته بيبتو تنا ربي سيا فجعته Kata katiya dan nabi karte aku terus rasi mare asa kata tahu tu juru karte mis rasi dapat cisu jerana akka sitti rasi dalam cisu jeram jaga dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota najaatub akkam nagaa fayyaa jirtanii jajjabaatanii nagaa qabdanii isiniin jennaa. Eegaarraan tanaa waan addaati waan addaa isiniif hin dhufne. Waan hedduu nama ajaa'ibsiisa hedduullee nama aarsaati. Wanni hedduullee nama aarsaa wanni hedduullee nama ajaa'ibsiisa. Biyya tana keessatti waan deemaa jiru walumaan dhageenya walumaan quba qabnalleedha. Amma deebisii ilmoo namaa jechuudha. Ilmoo wardaadha. Ilmoo wardaadhaa qabdee jechuudha. Qabdeeti shaarree oofsiftee eenyu maqaan isii turte biiftuudha maal? Intala rabbi si haa facaasu wanni illee wallaahi billaahi balloon. Ilmoo namaa qabdee jechuudha. Ilmoo daa'ima maqaas illee sirreeffadhee dubbatu illee danda'u. Aara keessa waan takka yeroo hedduun akkumatti ilaalee naaf sirraa hojjete wali takka illee. Maaliif hedduun takkaan aaree hedduu takka illee ajaa'iballee. Maali arra durullee harkaa tokko jirra irrillee hin dubbanne. Maaliif waan takka waan hedduu akkuma aareetti bira dabraa jira jechuudha. Ammoo ija baatte. Dhugaadhaan ija baatte. Ilmoo namaa jechuudha namni fuudhee shaarra baasee haadha abbaa biraa fuudhee. Viidiyoo irraa mara. Ijaan hin agartu. Qumaama keessa kaa'ee ijaan hin agartu. Ulii isuma olii dhiisaa hin gartu. Seerii itti godhee dhamaasanii ilmoo namaa akkasitti qumaamaa guursisu. Akka maraatti qumaamaa gamaa gaban hoggaa guursisan mee dhugatti daawwattoota fi hordoftoota keenya wanni tun hagam takka nama ajaa'ibsiifti hagam takka nama aarsisillee. Nama gubdii dhugaa wallaahi billaahi. Maali haadhaa fi abballee maraachuu jaama ilmoollee maraachitee shaararra oofsitee fakkeenyaaf qumaamaa guursifte. Kanaaf daawwattootaa fi hordoftoota najaatu mee kanarraa maal jettanis noo asumaanuu sagalee haa taanuu fi tajattuutu ol kaasee arraan tana nu dubbisa waan kanarratti. Maali obboleettii teenyaa innilleen obboleessa keenyaa taatee ammoo isiin baatee shaararratti ilmoo namaarraa viidiyoo maraa. Fakkeenyaaf isaan illeen akka barbaadaa jiran akka haatilleen bu'aa jirtu. Oromoo mee walumaanuu argaa jirra. Kanaaf du'aayii godhaa fi kara danda'amuun haa sagalee taanuu fi tajattuutu viidiyoo nu marsiise. Obboleeyyan kiyya mee laala waan kana mee odoo na taate hoo mee odoo fakkeenyaaf ilmoo tiyya taate hoo mee taifirra dhaabbannee yoo haa dubbannu taate wanna kun waan nama jallisiisu. Ilmoollee yoo dhaluu baatan yoo obboleettii yoo taate obboleettii yoo taate ilmi isiin sun fakkeenyaaf ilmoollee yoo dhaluu baatte obboleettiin qabdu. Ni qabdi. Ilmoo daa'ima rabbiinuu jechuudha rabbiinuu ijoollee waan keessan diliin ittiin sabamtu. Waan fedhe balleessaa ol ta'u. Waa takka. Dilii haadhaaf abbaa ta'e jecha isii qabdee ilmoo san maraachitee qumaamaa keessa galite. Ilmoo dhukkubaanuu qabdi dhukkubaanuu qabaa jirti barsiisu. Dhugaadha dhukkubaa qabdi. Ilmoo namaa akkas godhu jechuun dubbiin tun dubbii hamtuudha. Hedduu nama aarsiis daawwattoota fi hordoftoota keenya sagalee tana hedduu nama bira illee gahaadha. Warreen maddii dhaabbatu jiran akka balloo kunfaan illee barbaadaa tokko jiranii rabbi isaanillee irra haa dhaabu rabbi harkaa baasuu dawwee harkaa'ee ilmoo daa'ima tana kana godhu jechuun hedduu itti jajjabaadha warri toorasii jirtan. Dhugaadha maddii dhadhaabbatu jirtanillee hin jenne galatooma isinillee maddii dhadhaabbatu jirtanii ammallee itti jabaadhaadhaa ilmoo tana harkaa fuudha. Asumaanuu fakkeenyaaf ilmi namaa tokko walirra waatii intala walirra fakkeenyaaf wayillee barbaaduu danda'a. Ammoo warreen akka balloodhaa warreen sagalee tahaafii jiran isaan hundinuu haa galatoomanii laallee jirra. Isaanillee warreen isaan kun warreen itti nu haaserraa balloon faan jechuu isaanumaa agarreen nutilleen fakkeenyaaf akka haala kamiin haa gargaarru mee asumaanuu sagalee haa taanuu fi daawwattootaa fi hordoftoota keenya kanallee biraan haa geenyu. Maali wanni kun dhugaadha
intala Oromoo takka. As deebi ammoo intala Oromoodhaa taatee ammoo ilmaan Oromoo dirmannee fi waan kana mee maal godhuu fi qabnaa akkam haa goonu mee haala kamiin haa argamuu danda'amu ilmoon isiidhaa tun ilmoodhaa maganta waan jedhamuun itti kaanee jechuu viidiyoo tana waraabuu taanee jechuu ammoo warreen jaalala kanaaf haaree taatan like share subscribe godhuudhaan wal biraan gahaa mee asumaan sagalee haa taanuu fi isiisan haa gargaarru maali ilmaan Oromoodhaa wal bira yoo dhaabbanne xiqqaa keenya guddifannee wallaalaa keenyallee yoo gorsifanne guddaa keenyallee mee yoo wal kabanye kakuufellee yoo ol qaban meenaa isiniin jee Oromootii asirratti lammiiti yemee haa wal gargaarru haa wal birallee dhaabbannu ilmoodhaa magantaadha isiin tun haadha ilmootii odoo mataa keessan taate isin hoo mee akkam haa taatu fakkeenyaaf mee matuma keettittuu qabiilaali yoo ilmoote akkanas jalaa taate mee yoo gargaarsa hin qabaanne akkam haa taanu mee Oromoo haa wal gargaarru sagaleen tiyyatuun xiqqaattee guddattullee waa isin bira ga'u hin ooltu mee wal biraan gahaadha mee waan kana ittillee yaala mee akkamitti haa gargaarru intala Oromoodhaa lammii teenya obboleettii teenya. Ilmoon sun bar ilmoo Oromootiiba ilmoon isiin fuutee qumaama guursiftee fiitoo irraa martee akkasitti gallakkisaa jirtu tun ilmoo diinaatii miti Oromuma akka isiiti Oromuma takkana dalaydu isiin sun illee dhaabbattee afaan Oromootiin gartaa jirtu akkatti si taphatu jettiin. Siifin taphachiisaa jira mee kun Oromoo waan nurraa malu waan nurraa fakkaatu Oromoo mee isin warri naannaa isii jirtanillee mee nuufillee gargaaraadha nuufillee barbaadaadha mee akka irra nuuf gahan akka ilmoon tun argamtee haatummaan tun illee onneen qabbanootu gubattee jirti siigalee rakkattee jirti dhugaadha maali Oromoo aadaaf qabna nuti duraanuu wal gargaaru wal guddisuu fi waliif illee yaadu ta'ee ammoo warraan tana isiin tun akka nuuf gargaaramtu akka nuuf bira dhaabbattan kanaan yaada qabannee isiniif dhufne najaa maal jetta asirratti. Asirra bari dhuguma akkuma ta'etti daawwattoota hordoftoota keenyallee isinillee dhiifama irraa taa'ati viidiyoo tana akkuma garreen egaa hedduu nu aarsite jechuudha dubbiin biyya amantaa keessa deemaa jirtuun nama rakkifti nama rakkisaa nama yaachifti illee wallaahi billaahi fuulduraaf illee nama yaachifti dhuguma qiyaamaa sanii qiyaamaa dhiyaatee nama jechisiiti malee deemee kanatti wal dhamaasu jechuun tuni dubbiin dubbii ajaa'ibaati. Wallaahi baay'ee nama yaachisti. Sagalee haga dhumaa laalaati fardee isaadha daawwadhaadha wal birallee gahaadha sagalee taafi ilmoo sanillee rabbi hadha rabbi najaa haa baasu isuma sanillee rabbi garaa laaffisee harkaanuu haa baasu siiriin sunu isitti haa deebitu maal dhugaa namni siirii dalaguu ifii fuudhamee itti deebuun ni mala ilmoo daa'imaan akkas godhu sun isitti deebitee isuma sanuu haa jaamsitu isuma sanuu haa jaamsitu wallaahi jaamuu qabdi utuni qumaamaan isiin haa guurtu malee ilmoo sun qumaamaa akkasii guurte googsisuun akkas godhu dhalteen beeytu yookaan buleessan qabdu bari isiin buleessan qabdu mee ilmoo isiin tun ilmoo Oromoo taate mee biyyaa fira dhaabaa mee akkamitti badii hanganan jaamne tana namni akkamitti namarra yaada fokkotaa akkanaa kana akkamitti namarra yaada akkamitti waan akkanaa namarra dalaga mee namni ilmootee fakkeenyaaf shaararra bahee hoggaa namni viidiyoo qofa irraa waraabeetuma mee tiiviin taphaachiisu jira laale hoggaa namaan qishinaa nama godhuun tun haati sun mee akkam taate akkama garaan isiihu nyaattee dhugaan jirtu barra dhugaan jirtu hirribni ni nagatta fe qoonqoon itti gortee nyaattee dhugaan jirtu haadha namuu dhaleetu beeka dhalaan faanni beeytii intalti dhalaa haadha jalaa fuutee akkas godhu jechuun waan hedduu nama aarsaati hedduu nama yaachisaati nama yaachifti namallee rakkifti mee fuute hayya siiriitti wotee dhamaaftee maali qumaama keessa oofti obboleeyyan kiyya maali isilleen obboleessaa obboleettii as keessaan qabdu akkuma nuti biyyaa baanetti isilleen biyyaa baatee biyya namaa jirti tahee ammoo namni biyya Yaman kana keessatti ilmoodhaaf ilmoo tana guddisuu jirti malee itti rakkattee ifiitti beelooytee ilmoo ifii guddifachaa jirti taatee ammoo warraan tana dhugaadha namni obboleessa obboleettii adaadaa kana hunda as keessaa nama qabu miti dhugaadha ni beena namni biyyaa bee tokko waa ganda guutuu guuratee biyyaan bahu mataa ifii qofa innillee yoo taate mataa isaa qofa isaan lamaan walitti dabalamee ilmoo tana dhale ammoo rakkoon harkanaa hamtuun tun arraan tana isii tanarra geesse calliftanii laaluu hin qabdanii yaada keenya kana
mee wal biraan gahaa sheer godhaadha. Komentii jalatti warri yaada qabdanillee nuuf Nuuf deebisa. barreessaadha ammoo warri ammoo xiqqishoollee taatu haa agartan taate asuma jalattillee mee nuuf barreessaadha. Haa agartee bakka san dhaynee irraa nutilleen irraa barbaannu taate. Isii sanillee Furmaatallee deemnee yoonii fi nutillee kan goonu taate asuma jalatti yaada waan qabdan nuuf barreessa. nu barreessa. Biyyi tuni hedduu nama Yaachisti. Akhiru zaman baanan san jirra ammaan tana. San irra jirra daawwattootaa fi hordoftoota kiyya. Nee asumaanuu Nu hordofaa isin. nu hordofaadha. Nu jajjabeessa. Chaanaala kanaaf haaraa warri taatanillee laayik share sabskiraayib godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaadha. Ammoo hamma viidiyoo itti aantuun walitti deebinutti Nu faana tura. turtii gaarii baay isinitti haa tolu.